Nagaan waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu hordoftoota aastu akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ana obboleettiin keessan nagaadha har'a keessummaa har'a qabadhee isin dhufeen jira isin jalaallee badeen ture har'a dhufeen jira keessummaan keenya wajjiniin turtii akka gootan abdii guddaan qaba keessummaan keenya kuni mudannoo guddaa qabu mudannoon isaan qabanii kun immoo unuuf barumsa kan ta'udha jedhee kana yaaduudhaan af barumsa guddaadha isiniifis immoo akkasuma jedhee abdii guddaan qaba. Kanaatiif baga nagaan dhuftanii maqaa keessan nuu ibsaa mudannoo guyyaa gaafa gara biyya Arabaa kanaatti qajeeltanii maaltu isin mudate asumaan nu qoqqoodaa dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffachaa jiru waan ta'eef. Tolee nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube Astuu Tibbee akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettii keessan nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u dalagaa Astuu carraa kana nuu kennu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna. Galatarraa fi jaleen jira. Egaa mudannoon dhala namaa hin dhibu yoo dhumuudhaa baatellee muraasuma ishee isiniif hin qooda. Maqaan koo Faarfattuu Tigistii Taakkalaa jedhama. Biyyi koo Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree Naqamtee jechuudha. Gara biyya kanaatti gaafa nacheessu dhufu xiqqoo sharaas ni magaa dubbatamee hin dhumu baay'eedha jechuudha. Gaafa biyya kana dhufuuf yaadu mudannoo hedduutu na mudate. Inni jalqabaa paaspoortii kiyyaa migireeshinii irraa naarraachuu didanii baay'ee na qonnasaa turanii. Achiitii booddee waraqaa Kanaadaa deemu muudiidhaan ijoolleen naa baasanii waraqaa sanaan gaafa fudhadhee deemu walumaanii malee jedhee nan dide jechuudha. Egaa kellaa Gondar irratti yoo xiqqate humni Amaaraa nama 30 olidha kan isaan ta'an jechuudha. Achitti booddee cirinaan jedhanii hin ciru qaamni mootummaa lammiin Oromoo biyya Gondar jedhamtu keessamaaf darbaa yoo naan jedhanii yoo jiraatanii mana seeraa nageessinaaf nan gaafatama seeraan nan gaafatanii. Nuti miilaan keessa dabarra maleeti as keessa taa'uufis miti. Daqiiqaa shawwantan caalee miilaan keessa darbu sana immoo maaf dabarta seerri naan jedhu yoo jiraate ani yakkamaas miti nama seeraadha waan ta'eef deemi seera nageessi naana qoratu seerri bakka seerri jiru nageessi jedheen malee hin jiru eenyummaa koodha jedheeni. Sababni isaas egaa sabni isaanii Oromiyaa keessa kumaatamaan kan isaan jiraatan waan daqiiqaa shan hin caalleefidha biyya Gondar jedhamtu keessa kan inni taru jechuudha konkolaataadhaani. Achitti akkasanatti falmee otoo hin jiriin alaabummaa koodhaallee nan taree erga sana taree immoo Sudaan keessa seenuudhaaf baay'ee balaa guddaatu ture jechuudha. Innis viizaa waan hin qabneef daggala keessa ture kan inni deemnu daggala sana keessa guyyaa torbadha kan imalle jechuudha. Imala akka malee fiigichoo argamsuu nyaataaf bishaan malee dararrii guddaatu ture. Sanarraan immoo warri saamtota caakkaa keessatti meeshaalee nurratti dhokaasaa turanii meeshaa garmalee nurratti dhoka'u sanillee sodaa guddaa keessa ture. Haa ta'uyyuu malee يعني بندر كيس حباتني سودان كيسة تمشي على سيرة تلقائي.